إن الحمد لله ألف ألف مرة فصل وسلم على خير الورى. إن الحمد لله ألف ألف مرة فصل وسلم. Qabsoon raachuun boolee keessaa jala qabe kaayiroo kuftee dubbiin raachuu ajaa'ibadhaati maal jedhan hoo. Raachuun abbaa girrigirrii shugguxii Oromoo nyaachuuf lafa dhiitaa jira jedhaan yoo fedhe qabsoon isaa boolee koottaa asambuusa nyaannee qabsoofna jedha jedhaan amborraa ka'uun guutuu addunyaa keessa gagarmaame raachuutti didaan amma mootinuu booleedhaan jireenyi qaalee uummanni itti kaanaa gara Dubaay mala taasise baajata biyya alaatiin fuudhee Dubaay dhaquun achi gaaf dhaqa Burji Khaliifaan ta'a Oromooti jechuun falmiif taa'e jedhaan otumaa deemee walakkaan ga'u burtukaanaaf waan garaagaraa argannaan nyaata gore jedhaan qabsoon jalqaba booleen kaate amma kaayirootti waan galte fakkaate raachuutti didaan Oromoo abbaa girrigirrii amma mooti shugguxii jaallalaa bulaa jedhaan halkaniif guyyaa maakii malee akka waan coraan keessa hin jirre halkan gangalataa bulaa jedhaan qabsoon isaa kaayirootti kuftee booda gara deemtu waan beene fakkaata abbaa girrigirrii namoonni hedduun fuul miidiyaa irratti ajandaa isa godhatan micayyoo yaayyuu qaatu fuulee harkaa qabaa jedhaan amma dubbii waan jabaate. Amma seentee boru seentee ibsaa seentee gurbaa durriyyee kana afoo isaan bayini. Bakka argitetti biroo godhi. Ati intala doktoraati. Intala nama guddaati. Atillee mucayyoo nama guddaadha. Gurbattii durriyyee kana biraa maal gochuu dhufte? Amman dhufee amma ganaa seenuu fi akkuma seenatti natti ergatte ajaa'iba. Maali wanni si duuba dammoo? Maali? Duuba maaltu jira? Leenca natti kennite miti moo? Tataara jira ka kursi jira. No maggaarajaa bira maali sun? Sitti zoore jaati qabsiisa baqa. Leenca natti kennite miti moo sila? Leenca natti sila leenca natti kennite miti moo? Abaabbaluuf. Akkanin dhiisneef mucaa. Leenca kennitee biarra. Mani tabasaaca'ee mucaa kana nan dhiisa yeroon jedhu tabasaaca'ee leenca natti kennite dhuftee. Leenca kennee faasiliitu jedhee leenca kennee. Naa baabbalu. Iyyee lafarra gangalate. Oo baga kennitee fidhiisi. Hayi. Naa baabbalu. Si kennu leenca kennuufi hooyya jedheeti. Naa kennitu hooyya. Irra wayya dhisi baga kenniteef. By the way, Raj. hedduu nama kofalchiisa. Ni beektaa abbaa. Akkam jette yoo diraamaa waliin Abbaan nu sadeen kun taane. diraama Aannan kooflaa. ijoollee zabanaan oolame. Akka isin itti na shawwaddu laalame hedduu nama kofalchiisaa yoo diraamaa waliin darran akkam jetta. Ay ijoollee zabanaa laalame. Rabbi. Amma namni dhabamee gurbaa durbiyyaa kana wajjin diraamaa daraa idaa intala koo. Sumaan gaafadhe. Karaa hundaanuu afaan keenya guddisuu ta'a jeeti beektaa nama Oromoof yaadeeti. Ammasin Raachuu maal jetta? adi mucaan kun natti taaftu abdusee. Yeroo tokko namni akkas kanas godhaante kana ishee goote ante. Kana ishee namni kanas akka kuni kee ati akkami akkas goote ante akkas goote kana goote. Ispoortii barsiise kaa. Ittiin hin beeku. Isha abdusee. Ispoortii ganama ispoortii irratti guddatte. Kun na reebdi otoo wallolee namni maalii wallolan jedhamu hin beekamu wanti uumamu. Otoo xinnoo leellee kun na ajjeesti jechuudha bara asli. Ani har'a qofa jaalladhe. Shugguxii Oromoo maaliif jedhaniin? Makii jechuun nama Nikulara harka duwwaa dura dhaabbatee sirraa deebisu.
Boksi Nikulara Raashiyaa kana digalee akkatti qolee namasirraa deebisu. Akkasi. Ati maaliif amma bosonaan antine bosona beeyyesuus sagalee bosonaa jedhu requestiin natti ergame. Sagalee bosonaa kan jedhu requestiin natti ergame. Ani kanan jechuun baade ati maaf leenca natti kennite? Leenca hamilee sii ta'uu hiika. Ani immoo na abaabbaluu false'e bar akkanii isheen dhiisneef. Akka ati isheen dhiifne numa. Ay. Ay. Manna abbaa kiyya daffaraa. Inuma akka ati isheen dhiifneef leenca sii kennaan maal intalli yanarratti hafte siin jedhe kumaatama jaalata. Ay akka isheen na jaallattuun beekta kaati. Eenyu si jaalata? Asiin jeeni beena Oromoon yaa himattu. Ifumaam na jala du'aa oola. Du'aan. Ati maaliif yeroo intiniidhaan yeroo na argitu siin lim beektare? Siliblib hin jenne sumaas biiduu ani harkaa barabbaan kiyya waan hunda sabaabaa itti himire. Hin jetta akkas ija kee. Laalaa ture. Haala sumaas siliblib jaa. Ani nan qaana. Ani hin qaanonfadhu. Ani nan qaana ati garuu ija kee waan ta'e kan fiqirii akkas lim medha akkas. Injo. Ani nan qaanee malee lim hin jenne. Jedheera asli. Asli. Raajuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha amma. Dooktar Aslii Jayyaan. Dooktar. Umriin kee deemeera. Lammaffaa ani mucayyoo tiyya ganaa barsiisaadha. Ganaa waa hedduu barataa jirti. Akka isiin biyya bulchitu fedha malee akka duriyyeen akka keetii kun fuudhee jaartii baasee halkan sakkaree galee bokki irraa yaasuun fedhu. Siin si jamar ammaatti si kabaje. Siin gashu si jamar. Maatii. Aara si jamar. Haa fixatu haa. Maa fixata? My daddy, my father, you know? Afaan Ingiliffaan jala caccabee dhiifama sorry. Abbaa kiyya kabaji abbaa kiyya. Raajuu kaayiroo miciroo wal harkaa ta'e. Ati koo gilee naan dubbattu ciroo manguddummaa ergadhee jetta. Koomentii obsaa tokkollee gireef kan makii jalatti arge. Manguddummaa ganama kaanee ciroon turre jedhe. Abbaan isii bira kaayiroo jira. Ciroo maal gootaati? Manguddummaa ergachuu barbaadde sii kennuuf dhoowwachuun mirga kiyyaa as ergi malee. Si bira leencaan erga maree manguddoon ergu malee. Leenca sii taata. Leenca meeqa? Ani intalatiyya leenca ni jijjiiru. Leenca yoo taate Oromoon akka tunaa kenna. Baay'ina leenca horsiisuutiin ana beekamaadha bara akka East Afrikaatti. Ishtii miti kaa istiidha. Leenca meeqa argata ta'e tiktaayii karaa dhufte? Ani moo? Ay kan koo xinnaadha baay'ee. Meeqa? Jaaluu. Oromoon leenca naan kennu yeroo leencichi iyyuu maybe rifachuu danda'a jedhee sodaate naaf yaadeetu ishee leenca naan kennu. Guyyaa gisee alsii kennu maal iyyirreeti? Eegaan ture kaa. Akkami beektaa kan sii kennuudha? Qurxummii sii kennaa ture yoo? Kanaan dura waadaa galtee ture kaati. Na biraa leenca tokko qabda naan hin jennee naan. Leenca xiqqoo sii kenne akka ati dagattu dura bar xiqqoo sii kenne. Makii garuu ati maaliif akkas bareedde? Maal jechuun? Safuun beektoota akkamitti abbaa biratti intalaan hin bareedda jetta? Ilareefu safuu jeetuma itti hima kun. Akka namni safuu beenu coccolachisa. Waan hundumaa safuu jettanii bakka jiraachuu bakka xinnoo turtanii si laayivii galuunu safuu dheettu. Yeroo sana namaaf. Laayivii galanii girrigirrii uumuun safuudha. Miftaa jirta? Aanan galu.
guyyuma guyyaan irratti cammaraa jirante.